Araarri waaqayyoo hunduma keessanii fabaayatu maatii damee YouTube akkam jirtu nagaa keessanii ulfinni waaqayyoof haa ta'u nagaa keenya kan baay'ise gooftaan ulfinaan haa jajamu guyyaa har'aa nyaata baay'ee salphaa ta'e tokko manatti walii wajjin hojjanna innumtis piizaa namoonni baay'een hin jaallattu biyya alaas ta'e keessattis namoonni baay'een piizaa alarraa fidu yookaan immoo alaa fayyadamu malee manatti hin hojjetan guyyaa har'aa garuu piizaa bifa salphaa ta'een wantoota mana keenya keessatti argaman irraa bifa miidhagaa ta'e walii wajjiniin hojjanna akkamitti akka hojjannu viidiyoo gabaabaa kanaan booddeetti argitan kanarraa ilaala utuun gara hojiitti hin darbin duraa namoonni maatii yuutuubii kootii hin ta'in sabskiraayib taasisuudhaan maatii koo ta'a namoonni maatii taatan immoo viidiyoo kanas ta'e viidiyoowwan biroo viidiyoo haaraa yeroo isin qaqqabu beeksisa utoo irraan jalaa hin dabarsin na ilaala laayik sheer gochuudhaan guddina chaanaalii kootii keessaa qooda qabaadhaa waan abboomamtaniif ulfaadhaa haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin turtii gaarii. Akkuma ilaalaa jirtanii jalqaba piizaa hojjechuudhaaf duraa bukoo bukeeffannaa jechuudha. Bukoo bukeeffachuudhaaf immoo jalqaba irshoo fi beeking paawudarii walitti rukunneetu daqiiqaa muraasa tursiifna jechuudha. Irshoo asitti maankaa xiqqoodhaan maankaa 3 fayyadamee akka dafeenaaf bukeessuuf jechuudha. Hin bukoofnu yoo ta'e qixxaansaa hin mi'aawu hin beektu jechuudha. Beeking paawudarii maankaa tokkoo fi irshoo maankaa 3 walitti rukuteen daqiiqaa 5 qadaadee tursiisee jechuudha. Ergan tursiisee booddee bukootti daakuu fi ashaboo akkasuma haliibii paawudarii isaa jechuudha. Aannan paawudarii isaa qixxaansaa akka lallaafee mi'aawuu fi maankaa 3 kan ta'uun itti naqee jechuudha. Daakuutti naqee wajjin bukeesse jechuudha. Sana booddee ergan bukeessee booddee gidduutti jechuudha daakuu hagamee akka fayyadamee fi haliibii paawudarii isaa akkanitti godhe isinitti argisiisuun dagadhee xiqqoon bukeessee jechuudha. Sana booddee sa'aatii tokkoon tursiisee akka kanatti qadaadee jechuudha. Sa'aatii tokko erga ture booddee akka kanatti bukaa'ee kun oola akka kanatti bukaa'ee jechuudha. Dura xiqqoo ture amma immoo baay'ateera jechuudha. Kun qixxaansaa baay'ee mi'aawaa jechuudha. Sana booda iddoo kanatti egaa hin beektu akkaataa itti yeroo qixxaa kan piizas ta'ee wantoota biroo hojjechuudhaafis bifa kanaan hojjetama. Kunoo isa akkanaan laman hojjedhanii garuu asitti tokko qofan isinitti argisiise. Amma immoo maali maqaan isaayyuu soosii isaa hojjenne jechuudha. Isa jalaan itti dibannu sanaa jechuudha. Soosiin isaa kuni alaa isin dhufa jechuudha. Ashagameetoo akkuma salsa banaduraa isa jedhamu sana qophaa'ee akka sanatti kophaatti kan piizaa qophaa'ee hin dhufa. Garuu manatti yoo qopheessin irra gaariidha. Maalan fayyadame qullubbii diimaa daddafee waraabee viidiyoo asitti dhiifama. Qullubbii diimaa jenneetu akkasuma timaatimii mataa tokko yookaan immoo mataa 2 jenneetu akkasuma shunkurtii adii xiqqeessineetti goonetu akkuma nama qayyii waxii hojjetutti zeetii xiqqeessineetti goonetu qollaanaa jechuudha. Akka inni diimatuuf yoo barbaanne barbarii akka nama hin gubnetti itti godhachuu dandeenya. Akkasumas immoo salsa banaduraa kan jedhamu itti godhachuu dandeenya. Qimamii immoo soosiitti godhamu itti goona jechuudha. Bifa kanaan erga qollaanee booddee qodaatti naqannee qorrisiifannaa jechuudha. Kun waan xumureen jira iddoo kanatti xumurri isaa maal akka fakkaatu kun argitanii jirtu jechuudha. Akkatti bareedee akkatti mi'aawus jechuudha. Iddoo kanatti lixiin qopheeffamee jira. Qaaraa, shunkurtii, boqqolloo, zayitoonii, jibnee akkasumas immoo sun immoo kan jalaan itti godhamu jechuudha. Asitti bifa kanaan bareechee akka ittiin hojjedhee ilaala jechuudha. Baay'ee tokko bareeda. Sana booddee bifa kanaan erganitti dibee booddee gubbaarranan itti godhadha jechuudha. Wantoota ittiin naqamuu qabanii kun oola argitanii itti bareedu. Sana booda erga akka itti tolfannee booddee maal goona jibnee xiqqeessineetu irra buufanna. Irraan immoo wantoota itti aanan itti godhanna jechuudha. Qullubbii namoonni baay'een hin jaallatan qullubbii isin yoo barbaadan itti godhuu dandeessu.
qullubbii diimaa erga bifa kanaan itti godhannee booddee boqqolloo irra firfirsinaa jechuudha. Boqqolloo irraan zayitoonii tokko keessa buufannaa. Zayitooniin gosa lamatu jira, gurraachaa fi bifa kanaanidhaan immoo isa kana qofan qaba waan ta'eef kana fayyadame. Sana booddee qaaraa itti godhanna jechuudha. Qaaraa otoo hin taane maal itti godhu, fileessa jedhamu kan nama hin gubne sana itti godhu. Sana booddee gubbaarran immoo ani jibneetti dabaleen jala kaa'ee daqiiqaa 15 booddeen jalaa baasee jechuudha. Daqiiqaa 15 caala jala hin taa'u. Asitti immoo muruusaa xixiqqeessee tanan seera kanaan muramuu hin qabu ture. Xiqqoonan jallisee na of kalchaayee yooni dogoggore ta'e bifa kanaan hojjettanii piizaa bareedaa. Egaa gaggabaabseen isinii waraabe viidiyoon dheerata jedhee waaqayyo isin haa eebbisu. Bifa kanaanii piizaa miidhagaa manatti hojjetattanii fayyadamuutii dandeessu. Viidiyoo kana yoo jaallattan laayik sheer gochuudhaan guddina chaanaalii kootii keessaa qooda qabaadhaa. Eebbifamaa.